Nagartan namni islaamaa waan shirkii akkanaa kana keessatti hirmaachuun akka irraa hin malle yoo wallaala taate warra beekurraa gaafachuu dhageeffachuu yookiin ammoo hubachuu biraa dhaabachuu yoo beekumsaan itti badiisa taate san eegaa beekaa jallate waan godhan hin qabanii bu'aayima godhanii fi rabbi haqa jeechuu ka wallaalaan jallate ammoo itti barsiisuun dirqama amaanaa warra waan kana beekuuti. Dhugaa haqaa yoo dubbanne ani warra san warra bokkuusan waan ta'eef sirni kun maal akka fakkaatu dhugaa dubbachuuf tanaaf hin yaani wanni seenaa ofirraa kaasee dubbadheef dhuguma dubbachuuf haqa dubbachuuf kanaaf warra bokkuu keessaa tokko ta'ee haalli sirna gadaatii bokkuu kun islaamummaa waan waliin simanne waan islaamummaa irraa faallaa nama godhu waan gadaa jaahiliyyaa ta'e waan ta'uu irraa beekuuf alhamdulillah waan kana akka sirri hin taane qajeela beekaaf kanaaf sirni gadaa maal fakkaata akkamitti sirna kana gaggeeffatanii tolfannoo akkamii godhatanii akkamitti raagaa wagaa dalaganii wadaaja raagaa wagaa dibbee kabala ka raagaa wagaa jechaan warra hollatu warra raagu waa hedduu kaayee raagaa buna kaayee raagaa warri tokko maal jedhee barruu baase idina aara idinaa jedhan aara gaayyaa jedhan isaan idina jennanu aara idinaatiin hin raaganii jedhee kaayeera amma warri ammaa kun warri ammaa dhihaa warri beentee kun haala kanaan warra araba gurraachaa warra abaaru geessu eebbisu maal godhu karooba roobsu ka caamsu jedheera rabbii nu ta'anii maarre waan irraa dhagahaa jedhanii waaqatu isaa dhagayaa jedhanii yoonni roobi jedhee waan ajaja san fudhatee rooba yoonni akkasichaa kaaniirani innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun rabbiin guddaan dura waaqaa miti ammallee deddeebi'ee kasinii himu rabbiin guddaa waaqaa miti rabbi gooftaa aalama hunda uume waaqaayyuu ka uume rabbii guddaa sani waaqaa ka uume waaquma jedhan kama samii kana afaan oromooti waaqa jedhama isa ka uume rabbii tokkocha ka uume kana wallaalanii gurraacha garaa garbaa jedhanii garaa garbaa wannanii roobatu baasanii gayyaa'aaf garba jedhanii garbii lafa guutu kun achi gajjigaaf samii irraa gad dhufaa gurraacha garaa garbaa jedhan malee kanaafuu rabbii miti ka isaan itti amanan warri ibaadan warri waaqeffataa maqaatti baasan awaama kun warri ibaadan kunoo samii gurraatti gubbaa wallaalan tan kana ta'u ammoo hin beeka alqajeelatti kanaafuu na argaarta yoo waaqa bal'aa gurraacha jedhanii kunoo gurraacha garaa garbaa jedhanii akkasi kaatan kun haqa jirtu isii tana xarrazanii waaqa jechuun rabbuma tokkocha san jedhanii akka islaamni itti dogoggoru karaa islaamatti jallisan midhaafatanii tolfatanii seenaa kana lafa kaa'aniit nama islaamatti jallisaadha. Kun sisteema warra pheenxee islaama ittiin cabsuuf ittiin tolchaa jiran malee karaa biraa akka hin ta'in deddeebisee isinii jira malee deddeebi'ee dubbadha. Kanaafuu sirni bokkuun sun akka taabotaatitti ka irraa hin mulqabne ka ijaan hin laalanne ijaan laalan akka waan ija nama jaamsuu akka waan ijji ilaaluu hin dandeenye tokko wayyooma guddaa tokko akka ta'etti dhoysanii dhadhaa dibanii dhoysanii ruufa kana itti uwwisanii waan deemaniin akkana godhan ichi dubatti qola isaa keessa kaa'anii dudda baatanii galchan taabota warra kiristaanaatiin garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu waan akkanaa kana waan gaarii yoo jenne gaarii miti. Haala fuudhaa heerumaa keessatti dubbanne maal akka fakkaattu sirni gadaa haala amantii keessatti akka fakkaattu dubbanne irra haala nama du'ee ammoo ho'aa gaafannume namni yoo du'u hin sirban dura hamaraannoo dhiitan hamaraannoo wattee haygoota aanne jedhaa sirban lafa dhiitan farda uwwisanii fardaan boochisan sirna gadaati achiin duba korma awwaalaa qalan korma awwaalaa kanarra namni wal fixa maara bukkaa jedhaniiti siifa yookiin albee yookiin dhagaraa reeffa jala kaa'an maara bukkaan ofirraa dhoorguu jedhan wanna kana an durnaan galle maara bukka mayiccaan beeka malee anaga ijoollummaa irra gadaatana namni isheenni rabbi harkaa isaanii haa godhu Dr. Abdul Shakuur rabbiin malee horii isaanii dheeressee warra ilmi isaanii irraa baratee qajeelu rabbi nu haa taasisu maara bukkaan tuni dur aslii Oromoon islaama turtee islaamummaa irraa olmaa'iin
gadaa dheeraa keessatti dhumtee maaliif jennaan bara bu'ee harka keessa olmaa'ii karaa uummata keessatti xiqqoo jiraatu dhumnaan ummanni olmaa'iin keessaa dhumte dukkanatti hafa. Dukkanatti hafanii achiin dubatti aawumma dacha'anii gadaa dheeraa keessatti haatoo wanni hafte wanni irraa hafte maqaa rabbi jedhe tokkocha.